irratti barattuu isaa ture. Markazni isaa erga ijaaramee waggaa 3. Birriin 1700 guurame jedhee koomentii jala barreesse kun waan soba osoo hin taane waan dhugaati. Yoo soba jedhee inni jamu amma bayaan dhufeen wajjin haasa'uu danda'a jechaadha. Wanni kan isiniin jechuu jiruufi markaza keessatti maallaqani guuraniif yeroo hedduu irra deddeebi'ee guuramaaf maallaqni Muhammad Bayaan jechuudha. Markazoota Imoo kana keessa markazni akka Muhammad Bayaan birrii guuruun jira jedhee yaadu. Tureera keessa argeera illee. Yeroo tokkotti qarshiin haga kanaa guurameef yeroo tokkotti. Baawuzeen na hubadhaa yeroo tokkotti. Maallaqa naa guuraa takkitti yoo eegale Muhammad Bayaan. Yoo isin har'a markaza asirra gargaartan wallahi wabillaahi ji'a lama booda dhufee booyeetu mana gargaaraa isiniin jedha. Birriin akkasitti guurameef sun gizee tokko hagas gizee tokkollee 300 guuran. As dhiyoo kana markaza dhiyoo kana keessatti qarshii 400 guuraniif. Maa haga kana naa guurtan jedhee imimmaan booyee gartee barumsa didee barsiisuu didee barattoota hiraarsee jechaan. Wallahi dhugama jirtuu isinitti himan. Ani immoo isa duuba osoo hin barbaanne ture isa bira. No, dhaabadhu. Ninjira dhaabadhu dubbattu. No, mirga namaan dibina. Boodarra sirreessitanii yoo ishiin dogoggortes haa dubbattu mirga ishiiti carraa ishii afaanitti hin qabina. Yoo mee eessatti ragaa gaafadhaa ragaa isiniif fideette ragaa waan hin qabnetti nama mormina. Dhoowwadha kun. Dubbadhu. Anamma bara isin dhiifama kijiballee si fakkaachuu danda'a. Ani kijiba tahee dhiisee odoo Muhammad Bayaan wajjin filafiitii ta'ee wajjin haasofne waan akkas na gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan sirri wal beekna waan ta'eef sirriitti isinitti murteessu baay'een kijibdille minaaminaan jechuu dandeettan fakkaachuullee danda'a waan nan haasa'u kun. Mucayyoo tanaan walitti dhufuudhaafi jaruma walitti fiduuf olamaa kadhataa fi ture gartee olamaa fidee jechaadha. Hin kijibdee yoo naan jettan namni dhiyoo tana eebba keessa turta yoo jiraattan jechuudha. Wallahi olamaa fidee olamaan kadhataa fi turte. Sinigalee. Lakki wanni kun kijiba yoo waan jedhu tahe yoo waan jettan tahe ragaa matumti isaa ragaa tahuu irra matumti isaa jechuudha. Muhammad Bayaan isaaf guurame isiniin jechuu jira nama biraati miti. Muhammad Bayaan dhufeen wajjin haasa'u. Dhugaan jirtu ammoo tanum. Kanarraan ka hafe ammoo osoo innuu jechaadha. Yaani hunda naasa'u dhiifama naa godhaati hunda naasa'u qarshii hagana guuramaa fi ture. Qarshiin guuramuuf kun eessa dhaqee? Nuti ufi jibbaanne obboleessoo markaza keessaa jalaa yaane isinitti himaa jechaadha. Ufi jibbaanne maali jennaan nusin dalagannaa akkuma niitiin isaa dalagattu. Niitiin isaa biyya ormaa jirti nullee biyya ormaa jirra ni dalagan. Sagalee isaaf qabe isinii erguu danda'a. Jecha isaan jedhe gizee nu ufajjeessa jedhee fiige minaamin jedhee olii gaffee gusan hunda garteen waliin turre isin amma arguu dandeetta amma isinii gad dhufuu danda'a. Nuti waan ture kun nu bira. Nu bira waan ture kuni. Ammallee inni biraa immoo ufajjeessa yoo ufajjeessa minaamin kayyatamu amma bayaa ofin ajjeessu. Ufajjeessu nu onnee nama gaafata dhugaa dubbachuuf. Namitti maalumaa intala inni fuudhe tana ni jaalata. Dhugaadha inni ammoo miskiinummaa ni qaba miskiina. Ni jaalata waan jaalatuuf jecha waan feeto doosiin goote waan feeto doosiin jette ufi fudhateetuma jal'isa. Ka ammoo inni nama ufajjeessa mubaaraki itti gaafatama minaamin jettan sun ammoo waan hin taane. Amma isin birrii fi yoo feetan guuraa fi yoo feetanis guuruu fi dhaba. Walaakin maal jettanaan jedhamu yoo ga'arra birrii guurtaniif Muhammad Bayaan ji'a lama booda deebi'ee birrii naa guuraa isiniin jedha. In booya ammoo dhufe. Haqqi hin jirtu ammoo tanuma jechaadha. Amma tanuma jechaa turre. Maallaqni kun guuramee fi hagamta. Mareema. Maallaqni gizeen 1700 guurame tureera. Ramadaana waggaa tanaati Ramadaana osoo hin seenneen duratti. Ramadaanni seenee amma Ramadaanni dhufuuf bulii muraasa hafee miti. Ramadaanni seenee Ramadaana boodarra ji'a tokko. Ramadaana xumurree ji'a tokkotti. Gaafa eebbaa achirraallee as yeroo meeqa eebbi guuramee. Amma iddoo tana baatii 3 tana keessa fatti. Baatii 3 tana waan guurameef ni qabda. Obboleessoo dhiyoo tana guyyaa meeqa dura. Inni jaa torbee lama ka ga'e kan hin beekon torbee lama hin guunne. Gaafa kun olamaan inni irra barate dirasiin dhufanii birrii walii guuraa fi turan.
qarshii 300 guuranii fi jennaan akkami isii tana naa guurtan natti diqqaate jedhee imimmaan booyaa ture Muhammad Bayaan. Dhiyeen gadda tana jechaadha. Barattoota isaa gaafadhaa yookaan dhaqaati. Mee zimuma jedhaa imoo jala dhaqaa nama tokko adii gaafadhaati. Wallaahi hin kijibdi Maryam Siniinaa jedhani. Gaafadha nama tokko addaan baafadha. Akkamiin sunillee kadhaan maali jaartii naa galchaadha. Sinii galee jaartii walitti haa dhufanii bakka inni birrii haga kanaa qofti maanaa guurameef booyaa ture. Booyuu bira darbee immoo barattoota barachuu dhoorgee seeneen barsiisu jedhee harakaata isaan beektanii isin obboleessoo bakka sirratti booya gizee hundi ol bahee jecha gizee rabbiin uume hundi. Ani meenaan hin jenne haa jedhu dhiyoo tana akkami kadhatti dhiirti gizee hunda kadhaan hin toltu gizee hundaa hima kadhatte gizee hundaa kee kanuma wallaahi meenaan hin jenne haa jedhu. Muhammad Bayaanaan yeroo kana odoo as keessa jiraate akka zimmedhee qaalii takkaan malee na dhageeffatu sure 100%. Saxxadee akka na dhageeffatu nan beeka. Maaliif jennaan sirri wal beekna waan ta'eef. Tariitii isin miidhamee yookiin ammoo akka isin jettan kana rakkatee yookiin haadha manaa si bira haa geettu minaamin no haati manaallee odoo bira geette akkanuma booyanne akkanuma kadhata. Isin ammoo xurii qeeshaatti isanirra hedduu dhugaa dubbachuuf. Namuma isan seetu namuma ittiin fakkaatu. Namittiin sun jechaadha. Inni garuu waan bakka qabuufif halkanni bu'a guyyaan bu'a haadha ofiitti dawwaleen bu'a. Nama akkana akkamitti gargaaranii itti fidan obboleessoo. Itti fiddee hoo namittiin tun wallaahi isa jalan hin ta'etti hin ta'etu. Obbolii tirfii naasaa'ini hammaatis tanumatti jirtu bicha haasaa. Tirfii biraa naasaa'ini. Ilaala arraba isii dhiisa buleessoo nama irraa dhaga'u jiraate arraba isii dhiisa. Naaf jira waan ishiin haasottu waan markaza keessa wajji jiran waan ta'eef. Noo haadha saabboo yaa maarree tana adiiftuullee jee. Dubbiin siisoo ba'aa warra jettanii Muhammad Bayaaniin booddee walitti finna dhaabaa. Nenjiraan darbinaa taphaqa Muhammad Bayaanii durgoo kafalamee fi taa'ee haa mormu nuti immoo irraa dhoowwinaa nama haasofaa dubbii qabuun dhoowwadha. Nenjira barreeffama takka tuqadhu nama afaan ittiin qabin garuu tartiiba seera mana kabaji. Dubbadhu. Ani rakkoon qabu itti murteessu dhiifama hundummaan keessanuu. Dubbadhu asii badii takka hin qabdu dubbadhu ati. Sirri jirta dhugaa jirtu baasu jirta. Turumba dogo dubbaturee gaafii gaafataa dubbanna nuti akka nama. Bara hafi turee gaafatanii rakkoo qabu ibsaa gaafadhaa gaafii ayyee gaafadhaa haasaa jalaa bada akka nama looyara Muhammad Bayaanitti gaafii gaafataa dubbanna nuti. Ayyee itti fufaa. Bareedduu teenya ati maal irratti wal dhabdanii achii baate? Aywa, thank you. Isa remove na godhe. Sababni? Wanni inni remove na godhe gizee hunda ni booya. Gizee hunda mallaqa guuraadha. Keessaan duras akkaawuntii nama ergata. Ijoollee amiiraa tana hiraarsa dhugaa dubbachuuf jechaadha. Ani ammoo hin callisu beektaa afaaniin. Maaf kana gootaa tokkoffaa irra gaafni itti wal xamanne ustaaz Anasiin irratti. Ustaaz Anasiin poostii wayii irra wal lolanii ture waan ture xiqqoo tureera. Poostii wayii irra wal lolanii turraan ustaaz Anasiin akkami akkana jechuu ni dandeettaa dhiisi jennaaniin inni waan miidiyaa irra arge dhuftee markaza irra ol ba'e jennaani arrabsa olamaan arrabsaan bakka adaban qabu gabaabamatti. Yoo inni kana godhu namni qaalii isaa deebisu hin jiru. Ani ammoo natti toluu hin dandeenye isa duuballee deebi'ee haasa'uun barbaadu waan ta'eef waan jiru ani itti himnaaniin inni sekendii takkaaf nama obsa namaa hin qabne. Na baase yeroo saniif boodarra immoo deebi'ee ofumaan na deebise. Birrii guurani. Maallaqa guuran kana. Bakka maallaqaatti deebina. Baatitti meeqa kafaltaa achitti markaza sanitti? Baatitti hin kafalleen dhiifama. Baatitti hin kafalamulleedha. Akkamitti? Baatiin osoo hin taane guyyaa yaani fakkeenyaaf ji'a 2 dura birrii guurreefi. Ammallee kafaltee qaraataa turtee quraana. Ana baanta? Kafaltiin markazni. Kafaltiin ani walii galatti haga bira turetti qarshii 5,000 kafale. Si galee? 5,000. Kafaltiin laazima ilaalaal. Bar ji'aanillee kafalan akkaataa itti guuran birrii siif immoo jira. Ji'aanin kafalan. Muhaadaraa godhan fakkeenyaaf. Muhaadaraa jechuun akka fakkii eebbaa. Tarii ammoo gargaarsa ustaazaa jedhanii garee gargaarsa ustaazaa ijaaran. Si galee? Ati ji'a kana keessa ji'a tokko fakkeenyaaf muhaadaraa birrii guuranii fi fedhu haa jiraatu fedhu adisu
تكتي سيودن دانيف دوراركم تكا خاينين نغافتن خدم بيخو اغان تروفي مبارك وجه منافي وان طابع خن مراسن اما يغميون كان تي غرغار سغدا خنغا خنف غرغارات رنتي هاجرتي صابر دي تو ديمه تكتي خساون هالو لوقتو تو واول چنكرو سين قبدو دغ فدا صابر دبين خرابرت سيكل تبلات ننتي خيس خاون ديمو يومر مراخو تبود تيغافتمتني اينو مسلو ما سنفرت هاي تو دمله ننتي خيس خاون ديمو namichi shambonni jirti ufrada duranu ufrada uje enille kuntoro sana miche kambere jira jani ber namichi mamma bayan bar fifu ninu sega da jani wara ba mejira kasat sala jira amit yo sala jirti ammo eni khamiti yoda wali surprise so godu defu wanu fifu li ala jiru fi jan kanafu wa akasitlali yomo mamma bayan kan titi khum fude miti yo asidi tanaka asidi tanake fula shi jiru yo no bumba tlushi wan jawsan da defal khani kha gode tigafta مرات تخرج خاطر قاس غوري ولا فيديو كتكيتا مريفي اما برس تكيتا مرتني ولا تهادر بنيه تناول كبني سني جري او وان كب جري تو كبني فتجرا هانغو دمي مراتني بدرغني هانغو دمي مراتني برترمبدو انا وانا دام وانت كنت انساني والله لازم خبر بار جمالين قوفو جارلتنا وانا قبده بي خفي خلين دبچاجرو ادومت نمنكم ما في دبل من كونسي سيمبو دا في السغليتا اسيت سيمبو دا في السغليني تانا haga mama bandufo miyo Ethiopia kasate gudo dem tasan video dale ne jirrafi njalas gasenati do it share copy link godafi gaba khoro moda mal to kasin challisisu fi mal to kasin afanum benu dagesani no isa dago gorte jirta nun isin khanaw bar isin gafane turre nama lubun badde khawna ma gude demi nama wanya to dabe sagaleta udursamo mutte shakarte yo mutte gabbate yo kunturro mutte dabetti sagaleta ni sadaka ituguru dursa yenne baro ترمبدو دائما تيك توك يجلا لالين خالين فيديو مري خلاص موبا اما بر منم بني غرغاس فيديو غوت ملي غرغاس وي من بنتني غرغاس من بنتني في غيا قبوفين خبر باتو سلاخنا سغليتو في الليوتات خنا ديفتنيت موتي شخرتي قدرانو قبانو في جيمشتي وفيتي ترافي افت ماما بياني في دوديمتن من باتو سخون لوكنا ما برادو دور يا داجي وبانكم برساني برا نا توندي مو اجيسف دي ما بر اجيسه غما اما سغدي اما فيني هو اجيسه ينير كخين بودا مس غما خفلا تاني دفت صدقه خرج دفتني دفتني حررجه في طولما ولا فان خاوياتن دبين تكنجرتو مچان ترتيبا قب انت مليون انت كده ما خبجك اظن كنانتو نوتي حررجه في طولما خبجه ولي كم غرته مليون ما هات الراو دايما غرته فوريسن جلا جيسه ترى غرغارا خولا ولي غلم yo normal ka baatu nuti jarsa jarti abba bari bisa abba jalan kuno den kata wali sanga gare nama kaba bu jarsa jarti kaba jagab harakati ni gargara ka oromat mubarak bu sama gale to ni gargara ni beina nama balage oromon kabani oromo gubbatti wan intane idin fandisa garsi kana jo si nammo wan intane ko hinta nuti tula ma fi harargen khabaja kamna himbarban nugur bagai isa yaadu kana kaba abu mat ani mo يعني خي يجوجات أكو لقيت مليت فكايس الليت هاتو تفنى تكتي وجرفت موجود أنا رجعت كامونا ما برليت هاتو فوق أتتجسا أجرسيس أبا كام جاهل نور عرب شان نور دابيناتي فاتن تنجس نرتيم تدو جرا يدو كامنا جرا جنسيس أتجرسيس أبا كا تكايو كسي إمسا بر أما سيفي ننجرا كوني كتابني ورا رسالة فما ساجن أما ريفنا يدار توريس إنتباريس أنا كتب جنان دفتني كتابة متيو سيمبوتين قد دفته أما نانو تكدي بده هاجر جارو خلنا نرتفع فوكس قولي سنتي يعني متى يوم ما أنا ركعت تتا بيجهز تقولي أنتنا إشارة إشي سجليتا دوتي ما جرجار تنكو أنتنا هذا جرجارو ده سجليتا وفي هذا جرجارو ده هذا سبرسيتو ده إثيوبيا تاتي ملك هاي هذا ركعت أما موتوما عندما ماني خفلا سجليتا نمتى تشوف سيارة كذي أتوه كذي جيسون Metro madu karena no فرادو mama bayang kan yo motumma na dana chabbe intarsani mana akhani tuwetani jarti dana sadana chagal chitufi ibsa akana ni aso teri dagene bareda aso kasum bareda wala go ulen bareda amma me angafilen sini kabu silami wurri dubbatani boleyan kenna me intellisun silaka quba wuddu ufna qofi har magadi fudani har kisu sani hatau normal no min tigre allo ay alla kala kama chule kama kala kama chuto jetteti nakanati mutaysi nama kuma torba dibba me karake takrati lalabdu
akkami gurbaa tokko akkanatti haada qabateetti obboleessa lafarra gangalatu fiduuf akkana wajjin ni bulta jetti namni garuu yaadu hin yaadani nu isarraa barraqqoon qabnu yoo ol jaalata walitti galanii maaluma isin jiggeesse kanaa miti mee qaanyootu inni deebi'ee ka gubbaa sanii kolfoo amma waan isin jejjetteetiin jetti yoo jedhe yoo isin amma haasofte waan isin sakka geggeessu namni jala jiru kun maali ummanni kun maa kanan dubbanne ila bar mallaqa jirran oromoon tokkoon isaatu guuruun didu maa adaban goone mubaarak fakkeenya mucaan kun miskiina waame achitti maa kanaa dubbatti isin dhalaadha ka duraa rakkina ofiin beekti silaanii booti silaanii balleesse ni dongore an obboleettii teessan jetteet nama shawwaddee ilma namaa kana gara ofii deebifte aboo rabbii keessanii jedha dhalaan araadaanis bareeddinis qalxifinyaata qabdus ni jirti ni beeyna kana maa naasofne waan jirtu maa naasofne obboleesso ammallee dhalaa akkana miidiyaarra naannoteetiin oriyaan guutuun akkana hidhii gaalaa goote akkanatti isii kajeeltu tanatu gurbaa kana war dubbatanii waa lama dubbatan nama ol afaan kaa'uu fi jechuun sirri garuu waan kan irra deddeebi'aa yaada ammallee haasaa agartanii akkanaa kana gaarii miti mee bariinumaayyuu waan xiqqoodhaa gadhiisuu deetti bar normaal na koyte min chigira qallaan nagaru Bashar Ndayesa gaarii miti isii maal afaan hin qabne yeroo san kaachi jirtan beekaachi jira maal jira viidiyoon ta'etu keessaan dhabamtu la an aboo dhageessa ani dhiira laal asirratti kun xurroo muxxee barsiisaa rakkoon qaban kanarra dhageessa irraa mulqee safuu cabse bashar jedhan uu jechuun jiran sii gala ani fuudhuu ennaan akka anaatitti nikaa kallattiidhaan asii fuudhee ol galchee dhaq godhee irraa baasa dhala sii gala kanarraa rakkoon qaban garuu immoo ol baatee intala baga gadhiise jettee jettu kana maan dubbanne ka amma kartee wal afaan dhuftaniitiin waa dhibba asitti haasoftan abo shakarra kama fadhatan moo isa dafa birana geessa daga amma milyoon bar qalaaluma dubbattee waan fedhe moo ni ta'e amma isin guurtanii birana geessitan moo geessitan jechuudha bar afaan biraatiin sii gade dadhabanii jiran bakka online anis dadhabanii zaayiraa wal turfuu barbaadan rakkoonti jetan jarri lameen dheebuu jira dheebuu tan ammoo walirraa dalaguu qabaniidhaan guyyaa tokkollee tamaan taane Bashar ati Bashar dheebotteen beektu لا إبسا بر بول قلشني بر لا لكوسي هدو في مرة أشيدني بر هدو أفن ركاني تجورا نيجور بمال مر بيسيقول نلا نيوت أتجمع كأنك كسر بربادو أجيفت لا جينكو دنيا أجيفت رفيس لو ترتين نود أو ترتين لا يرو بر نيرو وامبين سي في ماذا كه لا نيجي على تامي كارا كبابة جلان لو تين استكبانيس كارا كبابة malee kan lafa qabattoo fi dhaatan ka kutaa kudha takka oromiyaa arrabsan ka maal jedhan sanii miti isiinuu baga godhe jetti baga godhe dangan maal isinitti jirtani ifama nan deeba gizee tokko shi araban nawaa mujjira waan ta'e rakkoon qabu baga godhe bar ibsaa mee ibsaa bannaaf baga godhe mama baanee gujjira asuma keessatti taa'iti mama baanee gujjira hootol deebe miyyoo tamarkasa mamas baasan naa qabe mama baanaa dhufuun kana jechuun sirriidha baga godhe sirri mee ibsa kanuma jechuun kun ummata kanarra baga godhee qallaaliidha waan xiqqoodha guurtan guuraa dhiiftan dhiisa jechuun sirri ibsa. Tayyimee faajuu jirtaa itti dubbate sun sirrii miti ni beeyna garuu ammaaf nuti sii galee nama tokko barre akka inni ishiin bulchuu teessus numa beeyna osoo wajji bulaniiru sii galee. Kana akkaataan isheen isaan achirratti dubbatte anuu na aarsiteewu laaleetuma maal abrii akkanaa kun banee maxxaa nagara adallam ayinaaw ingiliffas keessa garuu amma sananii mitan kana dhibe rakkoo mucaa laaluudha rakkoo mucaa dheebuu itti jirtu sana beekuu fi dhabuu keessan. Miyyoota amma wama isin jechaa jirtuu ni gartanii qabu miyyoota rogga deemte. Ummata keenya kana bira gaddeetu ummata keenya ni beeytaami sirna akkaataa isaan itti aan haadha ollaa naannoo inni keenya kun akkaataa itti buluu ni beeytaami yoo arakaan akkasii argame bultii keessa hokkoraa dhufaa hokkorri gaafa dhufe gurbaan irraa nafu miyyoon anamma wallaahi maama bayaanii yoo makiinaan bitaman ittiin gammadan mataa kiyya waan hin qaburaan gargaara miyyootanaan miidhamaanan argaa jira adeemsa wanni kun deemamu keessatti miyyootanattu miidhama miyyoontu yoo miidhamte immoo gaarii miti. Jara keenya yoo hawal dhageenyu taate maama bayaan akka biratti mataa ifiitiin haa fuudhulle haa galfatullee biyyatti rakkoo irraan qabnu nuti miyyoof inni walii galanii ammoo waan tortora garuu kana keessatti jara kana gargaarree yoo miyyoontu miidhamte an keessatti ilmaan tuulama jedhanii turumbatuun na beeka anaan argetti haadha dhulbalee tuulama. Wal dhaba keenyan argaa jira ibsa abbaa jaalalaa wanni kun sirrii miti mubaarak ibsammaa sirrii na baama dubbiidha hin barbaachisu miyyoo fi dubbachaa jira ammallee
miyyoon achi gad dakasan dhayitee miidhamuun sirrii miti miidhaan as deemu jira wanni argu kanaan akka nam tokkotti maa bayaan akka biratti maslaa biraa sarrafaa rakkoon qabu miyyoon ammoo miidhamuu qabdi miyyoo miidhamuu qabdi abrii amala isiitiin beeka miyyoo teenya amala isiitiin beeka waan isiin dubbachaa jirtu argaa Mubarak keessaa waan itti barraa jiru Mubarak dubbachaa jira gurbaa amala isaa ni beeyna miyyoo teenya tanaan nu harkatti miidhama miyyoon teenya hin miidhamin Mubarak ibsa abbaa jaalaa isin dubbachaa jira durumbatu galatooma. Qeetomi sororo baaburee walaabu namni Mahammad baan ajjeese warra jannata haatii jette jalatti waa barreessite yaada dubbadhu sagalee dhageessifadhu jechuun sarkise dubbadhu maaliif akkas jette garuu amma akka inni nama ajjeefne fakka inni fi ajjeefne nuti amma falaa haasa'u jirra. No. Maaliif jedhe beekta ani namni Mahammad bayaan ajjeese nama jannataatii shahiidiidha wanni jedheef maali beekta dhugaa dubbachuudhaaf jecha tuffii isiin isaa qabdu sallaalee an akka dhiira tokkootitti anis ilmoo dhiiraati akka dhiiraatitti uf tuffadhe jechaadha. Biyaansi mucayyoon sun waan biraa yoo dadhabde siigalee haasaya namni tokko bar badii namni kamuu badiinuma balleessa eega badii san balleessite miidiyaa irra teettee namoota gurguddaa dura teettee nama boru dhiirsa kiyyaa isa tuyyuu na bulche jettu bira teettee it is normal no problem maali ta'uun akkas ta'uun jettee haasofti isiin haasofitu san siigalee osoo duraan isa likkii arguu baatte jecha akkasiisan hin jettu isa likkii argitee siigalee akka barbaaddetti kiiloo isaa argitee jennaan tuffii isarraa qabduuf waan akkasiisan dubbatte kuni akka dhiiraatitti illee maqaa nama balleessaa akka aadaa oromootitti illee safuudha jechaadha. Mijattiin tun silaa biyyaansi waan biraa taate miidiyaa marrayyuu dhufteetiin hin dubbachuu hin qabdu eega dubbatte yaa oromooti dogongore ani dubartiidha dogongora kiyyaaf dhiifama jetteetiin hin wanni taate namni akkanatti ittiin duulu inni ammoo saniyyuu Ustaaz Hamzaan sun dhugamaa nama dhiirummaa guutte jechaadha. Dhugaa jirtu itti dubbateetiin ji'a lama wajji buluu hin dandeettu inni jennaan lakke akkasii miti maali jechuun isaa suni an akka mataa kiyyaatitti natti hin tolle nan tamachaani afaan amaaraa kan jedhan saniin. Maali isin egaa waan dalayda deebiteetiin hin tuffii akkasii dhiirsa ofiitii qabaachuun maa'in. Wallaaltuu miti mucayyoon tun beeytuudha beekaan rabbiiti. Ay deebiteetiin akkas ta'uun maalii ta'uun noormaaliidha rakkoon qabu hundee bar gaafarra kana noormaaliidha jettee borullee gaafa galte gadi baateetiin sii galee korma biraatitti kennitee akka barbaadde taateetiin soorii sheeka kiyya noormaaliidha rakkoon qabu dogongora jetti. Sii galee kanaaf badii kanarraa mucayyoon tun deebuu qabdinni ammoo dhugaa jette sirrii jette jedheetiin duubaan hamilee isii kennuun sirrii miti walumaa galatti Mahammad bayaan sirrii jiru maa dhugaa jirtu hin dubbanne isaa Oromoo. Galatoomii sanuma chaa ture hoteelli baabura yaada katiifaddu ulfaadhu galatoomii yaada kan kee hawaasa biraan akka tuufuun carraasii fadhe sanuma ulfaadhu waan biraatiin miti nulleen sanumatti jirra saba yaada dubbadda ayyee galatooma. Galatooma turun badu neetworkii ganna buuse jalqaballee waan kana nutu kaasee ture yoo dhugaa ilameetta dhugaa takka taa deemnu yoo dhugaa gurbaa kana jaalatan intala sana itti galchuuf warri xaartan akka nama mucaan kunillee mucaa tana miidhu mucaan tunillee haa miidhumteedha akkasitti ilaalla maaliifi of galaame ati dhiirami of gali gaafa of galte jecha waa dalaguu miti kan isiin qaamni ishee agas dalagame sanii jechi kaleessa galgala isiin dubbatti sunu akka dhiiratti dhiirri fedhe niitii ofii akkasitti of biran bulchu odoo si taate hoo har'a itti haa galtuu jettee faarsitu kuni odoo si taate hoo gaafa itti galte akkamitti ilaaltaati nama kana. So namni kun gaafa tokko miidhaa irraan ga'uu danda'a takkaa isirra miidhaa ga'uu danda'a takkaa ofirra miidhaa ga'uu danda'a lammaffaa immoo namni kun yoo dayyuusuma ta'eeyyuu maatii qabaami hin aara bar maatii jalatti yoo namni tokko haati warra isaa akka badaa isa goote hin aara miira keessa seena gaafa miira kana keessa taate immoo hin miidhama maatiilleen intala teenyatu badduu hin jedhu gaafsan gumaa nama gaafata sabaa fi sabni kan wal jaalatu walitti bu'a kan wal keessa deemee jiraatu wal keessa bu'a gurbaan kun guyyaa lama booya yoo isin itti galuu baatteen dhiisa haa itti galuu baattu ima dhiisa ittiin gargaarin allee mucaa tanallee ittiin galchina guyyaa lama yoo booye hin dhiisa maaliif dhiisa isin ittiin galtu inni achitti ittiin naqu tama biraa fuudha waan ta'eef itti galte taanan hin miidhamallee namallee miidhaa ofillee miidhama isiillee miidha gaafa itti miidhamte. Galatoomii. Intu baradha baaba intu baradha qoy. Yaanni irruma deebi'aa jirtaa bar wanni biraa wanni haasa'u jiru. Irruma deebina jalqaba irra deebine. Oromoo biyya keessa nu bobbaaftan kan nurraa irradhaa tokkoffaa duraa ammoo ni laaqamte jetti. Isa sanis nurraa irradhaa akka waan inni waan gaarii dalagattis san kafantanii kanarraa isoonni jechuun gaarii miti. Anamma ibsa bakka malee dha itti sanillee dubbataa turre nuti akkasi hidhadhaa yoo ta'e
واحد لا دوت سوني بكا غنداف بكا بو نما بكا بو اتي وان دلج توكو سلف اوي كونفيدنسي كي قبدا وفي تامنتي حجتا ماتي كي غندامي ماتي كي بكا بوتو يو غاري دلج غاروما سبمرا حجتا يو بدا دلج سبمرا ميتاوت سوني له غافا دلغوسن وفي رات دلج غاري دلج Networking qabdi. hamtu dalage gaarii dalage sirrii jira itaafuuf hojjechaa hin jiru. Sana akkasitti nu hubadhu achitti. Inni jaraa haa qabattu yoo dhiifneefoo. Bareeda Sheekh Aroobee abbaan iyya ollaan dirmataa jedhani nuti illee garuu waan argee miti nuti carcarii olluma argeeti wal bira jirra ollaan gise manni gubate yoo teenye ilaalle ibiddi ollarraa ka'e manatti nu qabataa jenneetuma waliin naaf nu jennee sagalee ta'utti jirra. Sagalee walumaanuu taanee warruma sanitti illee itti dhaquu haa jala jirullee ol seenuu didee ni danda'ama karaan akka tiyyatti sun jechuu barbaadetti galatoomne. Ulfaadhaa kabajamaa iyya inni aganuma dubbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Yoo dubbiin dhiifama naa godha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Meetrombatu dubbii irratti daana toluuf deema waan bayaan isin irratti ibsaan dura gaafii ho'i fide yoo wajjeesse maali jedhee gaafata. Asirratti maali beektaa boonu jala boqinaa harkaman kaakin amma xixiitu ilaalaal ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بيان بونية وفنسة ملك إساقورني وفنسة قرآن قرأوا وفنسة وانفد وفنسة لمني ربين ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إنه الفنسة جنا فدوا باني بونية وفنسة فدوا ملك عواسني قرودي دي وفنسة ربين إبدا إساكا إبدا إساسيسا قصب عنه أستاذي شيكي مالي كدوا الريكا مقوتو نسا تنوى يتشوف داتي بوليسو قامت ترتا مريرا Ati amma sheekotiin tuttuqin. Abu Abaazar kanaa kan himee turumbatu.